Akkam jirtan barattoota har'a viidiyoo kana rakkoo barattoota hedduu kan ta'e furuuf henna. Innis haala kamiin gootanii qormaata irratti gaafilee hin beekne tokko mala loojikii fayyadamtanii tilmaamuu dandeessan waliin ilaalla. Laala qormaata faayinaalii 60 irraa 60 barataan fidu gaaffii 60 nu beekee sitti fakkaata lakki inni qaltee A fidu yookaan 60 fidu sun iccitii ati hin beekne tokko qaba. Innis gaaffii beeku dhibbatti deebisa. Gaaffii wallaalee immoo loojikii fi istiraateejii fayyadamee deebii sirrii dhiyeeffata. Meeqa keessantu qormaata irratti gaafilee wallaalee chaansii yookaan carraa irratti hirkatee baa yookaan caa haa ta'u jedhee tuqu. Har'a viidiyoo daqiiqaa 10 hin guunne kanaan akkamitti gaafilee deebii hin beekne haala multiple choice, true, false fi matching irratti siif dhufan bifa loojikiin deebii isaa argattu waliin ilaalla. Barattoota koo waan akka beeksaatti isinitti maloonni kun sappoortar yookaan deeggarsa siif ta'u malee dubbisa kee bakka hin bu'an. Loojikiin kun kan si gargaaru yoo ati konseptii isaa maayyuu beektedha. Kanaafuu jabaadhu dubbisi. Dhagee qormaata dandeettii qofa miti qormaanni taphadha. Taphicha akkamitti akka taphattu yoo beekte ati mo'ataadha. Loojikii yeroo jedhu barattoonni baay'een akka waan maajikii yookaan waan hamma olitti ta'etti yaadu. Tokko immoo chaansii yookaan carraa qofa itti fakkaata lakki dhaga'e. Loojikii jechuun waan harka kee walitti rukuttee tilmaamtu miti. Loojikii jechuun ragaa xiqqoo harka kee jiru fayyadamtee dhugaa guddaa dallaa duuba jiru bira gahudha. Qormaannis akkasuma deebii sirrii argachuuf deebii dogongoraa 3 balleessuun qofti deebii sirrii bira si gaha. Kun ismaartii gasingi jedhama. Barattoota koo gaaffii qormaata yeroo argitan deebii sirrii isaa akkam jettanii hin dhiphatina. Jalqaba deebii dogongoraa ta'uu danda'u keessa isa kam jettanii of gaafadhaa. Namni qormaata qopheessu nama akka keetiiti. Inni barataa beekuu fi kan hin beekne adda baasu dogongorsiistuu yookaan kiyoosiif ka'a. Inni deebii sirrii tokko qofa qopheessuuf filannoowwan 3 hafan garuu si dogongorsiisuuf uuma. Har'a kutaalee itti aanan keessatti akkamitti kiyoo barsiisonni siif ka'an keessa loojikii kanaan akka mo'attu sitti agarsiisa. Amma sammuun keessa reedi yoo ta'e gara kiyoo multiple choice isa jalqabaatti haa dabaru. Iccitiin jalqabaa loojik dheerinaa jedhama. Mee yaadi namni qormaata qopheessu tokko deebii dogongoraa barreessuun isaatti hin ulfaatu. Just waanuma sammuutti dhufe barreessa. Garuu deebii sirrii yeroo barreessu baay'ee of eeggata. Maaliif? Sababni isaa qormaanni erga kenname booda gaaffiin kun dogongora deebii 2 qaba jedhanii namni akka hin mormineef deebii sirrii sana complete fi accurate gochuuf jechoota itti dabalee dheeressa. Kanaaf filannoowwan keessan 3 gaggabaabaa ta'anii tokko garuu baay'ee dheeraa kan ibsa dabalataa of keessaa qabu yoo ta'e 80% inni sun deebii sirriidha. Barsiisichi otoo hin beekin deebii sirrii sana perfect gochuuf yeroo carraaqu iccitii isaa isitti agarsiisa jechuudha. Iccitii lammaffaan immoo similarity trap jedhama. Barsiisonni barataa beekuu fi kan hin beekne adda baasuuf mala kana fayyadamu. Filannoowwan 4 keessaa 2 baay'ee wal fakkaatu yoo ta'e iccitiin isaan keessa jira. Fakkeenyaaf filannoo A fi B gidduutti garaagarummaan xiqqoo qofti jira haa jennu. C fi D garuu baay'ee adda. Yeruma sana C fi D dubbistee yeroo kee hin gubin. Isaan kuffisi. Deebii sirriin A fi B keessa tokko ta'uu isaa mirkanaadha. Maaliif? Sababni isaa barsiisichi konseptii sana keessatti diiteel isa kam akka beektu si qoruu waan barbaadeef filannoowwan wal fakkaatan lamaan sana wal bira kaa'e. Ija kee isaan lamaan irratti qofa xiyyeeffachise. Iccitii sadaffaan baay'ee nama dinqisiisa. Garuu barattoonni baay'ee ni dagatu. Kun grammatical match jedhama. Gaaffiin qormaata tokko seerlugaan yookaan giraamariin filannoo deebii ta'uu waliin wal simuu qaba. Fakkeenyaaf gaaffiin sun jecha aan jedhamu yoo xumurame filannoon deebii ta'uu vaawulii irraa jalqabu qaba. Yoo filannoon sun konsonantii irraa jalqabe saayinsiin isaa sirrii yoo ta'e deebiin ta'uu hin danda'u. Akkasumas gaafficha baay'ee plural yoo gaafate filannoon waa'ee tokkoo yookaan singular dubbatu deebii miti. Osoo deebiin saayinsawaa hin beekin seerluga kana filannoo dogongoraa of keessaa kuffisuu dandeessa. Iccitiin inni arfaffaa hunda caalaa jabaadha. Dhugaan saayinsii yookaan hawaasummaa hundi yeroo baay'ee madaalawaa modereetidha. Wantoota daangaa qaxxaamuran hin jaalatu. Filannoowwan keessan jechoota akka always, never, must, all yoo argite parsantii 90 deebii dogongoraadha. Sababni isaas addunyaa kana irratti wanti haala kanaan guutuu ta'e hin jiru. Gama biraatiin deebii sirrii yeroo baay'ee jechoota madaalawaa akka general, sometimes fi may jedhu fayyadama. Jechoonni kun dhugaa hunda waan hammataniif sobuun isaanitti ulfaata. Barattoota koo amma loojikii nu baranne sun dhuguma hojjeta jedhanii namoota shakkan ni jiru ta'a. Kottaa qabatamaan gaafilee kanaan dura qormaata keessan irratti dhufan loojikii qofaan akkamitti akka kuffisnu waliin ilaalla. Gaaffii what is the function of the head? A. To help in breathing. B. To digest food. C. To pump oxygenated blood to all parts of the body through the circulatory system. D. To clean the blood. Filannoon C hunda caalaa dheeraadha. Akkasumas isa bal'aa qaba. Filannoon 3 gabaabaa ta'anii inni tokko garuu garmalee dheeraaf of eeggannoon kan qophaa'e yoo ta'e inni sun deebii sirrii ta'uuf carraa guddaa qaba. Afaan Ingiliffaa keessatti barattoonni baay'ee ni dhiibbatu. Mee gaaffii kana ilaala. Gaaffii the students are looking for dash easy way to solve the problem. A. An B. A.
see many, these some. Gaaficha keessatti jecha easy jedhu argiteera. Easy kan jalqabu vowel A irraa jalqaba. Seerruga yookaan giraamarii immoo voweliin dura aan akka galu nuuf hima. Saayinsii gaafichaa beekuu baatus giraamarii maach kanaan aan deebii ta'uu isaa mirkaneessita. Amma gara kutaa baay'ee dogoggorsiisaa ta'etti dhufneera. Gaaffii true false dha. Barattoonni baay'een gaaffii kana yeroo argu ni gammadu. Carraan koo 50-50 jedhu. Yoo dhabe iyyuu soba yookaan dhugaa nan tuqa jedhanii yaadu. Gara kutaa iccitii tokko siniif hima. Barsiisonni gaaffii true false yoo qopheessan dogoggorsiistuu yookaan kiyoo hunda caalu siif kaayu. Gaaffii keessatti jechi tokko qofti deebii gaafichaa guutuusaa gara sobaatti yookaan gara dhugaatti jijjiiruu dandeessi. Osoo saayinsii isaa hin beekin akkamitti loojikii kanaan akka adda baafattu sitti agarsiisa. Iccitiin jalqabaa gaaffii true false keessatti jechoonni filannoowwan daangessan laaluudha. Yoo gaaffii sana keessatti jechoota akka all, always, never, only, must jedhan argite 90% gaafichi false dha. Maaliif mee yaadi saayinsii keessatti baakteeriyaan hundi yookaan all dhukkuba fidu yoo jedhe inni sun sobadha. Maaliif? Sababni isaas baakteeriyaan nu gargaaru waan jiraniif. Saayinsii fi seenaa keessatti exception yookaan haalli addaa yeroo hunda waan jiruuf jechoonni all fi never jedhan yeroo baay'ee deebii sobaa false siif kennu. Gama biraatiin yoo gaafichi jechoota akka some, generally, often, usually, may jedhan qabate parsantii 90 gaafichi turuudha. Jechoonni kun balbala banu. Baakteeriyaan tokko yookaan some dhukkuba fidu yoo jedhe inni sun parsantii 100 dhugaadha. Jechoota madaalawaa ta'an kun dhugaa hunda waan hammataniif sobuu isaanitti ulfaata. Iccitii lammaffaan baay'ee jabaadha. A statement is only true if it is 100% true. Yaadni tokko dhugaa jedhamuuf jalqaba hanga dhumaatti dhugaa ta'uu qaba. Garuu soba yookaan false ta'uu kutaan tokko qofti yoo jaallate gahaadha. Barsiisonni kiyoof jecha gaaffii dheeraa si barreessu. Kutaalee jalqabaa sirrii, kutaalee lammaffaa sirrii, garuu gara dhumaarra jecha tokko qofa jijjiiru. Ati ariitiin dubbiftee jalqaba irratti dhugaa waan ta'eef biroo jettee tuqta kun kiyyoodha. Gaaffii true false hamma xumuraatti suuta jedhii dubbisi. Kutaa tokko yoo jaallate gaaficha guutuun isaa false dha. 3. That means false. Qorattoonni baay'een akka agarsiisanitti gaaffii true false qormaata irratti dhiyaatan keessaa false kan ta'an true kan ta'an caalaa baay'atu. Maaliif? Sababni isaa qopheessitoonni qormaataa dhugaa tokko fudhatanii jecha tokko jijjiiruun sooma uumuun isaanitti salphata. Kanaaf yoo gaaffii tokko irra deddeebitee dubbistee sammuun kee shakkii keessa si galche deebiin isaa false ta'uuf carraa guddaa qaba. Yoo shakkite soba godhi. When is doubt to go for false. True false xumurarmee maachingii irratti ammoo mala the domino effect haa ilaallu. Maachingii keessatti dogongorri tokko dogongora biraa uuma. Confident first. Ati inni parsantii 100 beektu dura deebisi. Kun filannoo si dura jiru siif xiqqeessa. The grammar match. Kumanin A plural yoo ta'e koluman B plural deebii ta'uu qofa barbaada. The last one. Inni dhumaa yeroo hunda deebii isaa automaatik argatta. Garuu check gochuu hin dagatin. Viidiyoo har'aa kanumaan xumurreerra. Yoo viidiyoon kun sitti tole like akkasumas subscribe hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatina. Yoo gaaffii biraa qabaatan yookaan mata duree biraa irratti viidiyoo akka isiniif hojjedhu yoo barbaaddan naaf barreessaa. Hamma viidiyoo biraatti wal deebinutti dubbisa gaarii, qormaata gaarii, milkaa'aa nagaatti.